Yooyyaa hordoftoota chaanaalii kootii hunduma keessan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu baga nagaan dhuftan isinii jechaa har'as akkuma kaleessaa waan bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Innis maskii viidiyoo keessan akkamitti akka miidhagsuu dandeessan tolchuu dandeessan fuula namaa bilardi gochuu akkamitti akka dandeessan akkasumas immoo lafa miidhagsuu lafa gurraachessuu dukkaneessuu barbaadan akkamitti akka hojjechuu dandeessan waan baay'ee of keessaa kan qabu mask kana isinitti agarsiisa. Hamma dhumaatti na wajjin tura. Warri chaanaalii koo subscribe hin goone subscribe naaf godhaa. Like godhaa. Comment section irratti immoo gaafii qabdan yaada qabdan barreessaa. Amma maskiitti gargaaramnee akkamitti viidiyoo keenya miidhagsuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Na wajjin tura. Hayyee egaa akkamitti akka maskii fayyadamnee viidiyoo keenya miidhagsuu dandeenyu walii wajjin ilaalla. Jalqaba irratti mee viidiyoo fuula namaa bilardi gochuu akkamitti akka dandeenyu walii wajjin haa ilaalla. CapCut keessa erga seentanii booda viidiyoo tokko filannaa. Fakkeenyaaf amma viidiyoo tokko filadheeraa adi jedheeraa. Eegana adi jedheeni booda viidiyicha selecting godha. La argitanii viidiyicha select godheen viidiyichuma amma filadhe kana duplicating godha. Lama copy pasting godha jechaadha. Copy paste godheera. Isa tokko maalan godha? Lamaan copy paste jedhe keessaati. Isa tokko overlaying godha. Isa overlay godhe kana as harkisee maalan jedha? Video effects keessan seenaa. Egan seenee booda blurred kan jedhu nan tuqaa. Ega blurred ta'ee booda mask ka jedhutti fayyadama jechaadha. Fuula nama kanaa maal gochuufan deema? Blurred gochuufan deemaa jira. So mask ka jedhu nan tuqaa. Sana booda circle kan jedhu tana irrattan tuqaa. Ega fuulicha wal fakkeessee booda maalan godhaa? Right jedheeniin kaameraa tracking ka jedhu biraan deema. Kaameraa tracking gaafan tuqu face jedhaani face irra jira. Okay. Sana booda argitanii bifa kanaanii maal godheeraa nan eegaa ganni percentage 100 ga'utti bifa kanaan blurred godhee jira jechaadha. Sana booda viidiyoo keenya export goona. Hayyee akkamitti akka fuula namaa blurred gochuu dandeenyu arginee jirra. Amma immoo viidiyoo keenya gar tokko gurraachessuu yookaan immoo gar tokko bifa barbaannetti fiduu akkamitti akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Na duukaa turaa. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko haa fudhannu. Viidiyoo tokko fudhannee select erga goonee booda viidiyicha select erga goonee booda viidiyoo kanarratti mask ka jedhu as harkifnee jala kanarra mask ka jedhu jira. Argitanii? Eega tuqnee booda fakkeenyaaf horizontal isa kana barbaannee gar tokko maal godhe? Gar tokko gurraachesseera. Gar tokko gurraacha isaa kana akka barbaanne gochuu ni dandeenya jechaadha. Akkas harkisuu ni dandeenya. Egaa harkisnee booda ishee kana gadi qabnee biloo kana akkas goone gar tokko nu gurraachesseera jechaadha. Mee viidiyoo kana walii wajjin haa ilaallu. Argitanii? Viidiyoon kun amma gar tokko gurraacheera jechaadha. Waan barbaadan hojjechuu ni dandeessu. Har'aaf nu ga'a. Warri chaanaalii koo subscribe hin goone YouTube koo subscribe naaf godhaa. Like godhaa. Comment section irratti yaada qabdan, gaafii qabdan barreessuu hin dagatinaa. Ayyaana gaataa yeroo biraa walitti deebina.